السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبر زينا daawwattoota keenya odeeffannoo addaatu nu qaqqabaa jira. Odeessi kun kan isinitti himuu barbaannu odeessa addaati. Jalqaba irratti bulchiinsa yeroodhaa kan Tigraay ni yaadattanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa jechuudha. Mootummaa federaalaa dhiisuudhaan ajaja muummicha ministeeraa fudhachuu diduudhaan garee kiyyan nabaasa Dabratsiyooniin fa'aa nabaasa jechuudhaan jaratti dabalamee jeequmsa garagaraa raawwachaa ture. Amma odeessi ba'aa jiru Jeneraal Taaddasaa Warradaa hatattamaan akka aangoo gadhiisu gaafatamee jira. Haganuma mootummaa federaalaa dhaga'uu dhabuun akira salphinaaf saaxilaa jechuudha. Gama biraatiin odeeffannoon biraa oduun gammachiisaan isinii qabnu. Itoophiyaan bakka isiitti deebi'aa jirti, guddina isiitti deebi'aa jirti. Ogguu kana jennu gama dippiloomaasiitiin dhiibbaa hedduu Itoophiyaan irra godhamaa ture. Itoophiyaan irra dippiloomaasiidhaan waa hundaa hinjifattee akkuma isin agartan kana jeneraalonni addunyaan kun qabdu Ameerikaa, Faransaa biyyoota gugurdatanirra Itoophiyaatti imalanii Itoophiyaa wajjin sochii Itoophiyaan godhaa jirtu deeggaruudhaaf qophii ta'uu akkuma isin argitan kanatti fotoon kun ragaadhaa jechuudha. Jeneraal Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkasuma jeneraal Ameerikaa, jeneraal Faransaay kanarraa maal barata? Itoophiyaan sadarkaa maalirra akka jirtu ragaadhaa jechuudha. Kana ka ta'e ammoo jabinsa hoggansaati malee osoo hoggansi har'a aangoorra jiru kun hoggansa laafaa taate milkiin kun martiin argamu jechuudha. Kana biraan dabranii Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa ni barbaachisa jechuudhaan jeneraalonni kunniin ragaa bayanii jechuudha. Itoophiyaan ummata guddaa qabdi, biyya guddoodhaa, paaworii guddaa qabdi. Nagaa Afrikaa kabachiisuudhaaf shororkeessitoota warra badii garagaraa dalagan to'achuudhaafis Itoophiyaan akkaan barbaachiftuu akka ta'e jeneraalonni biyyoota kana lamaanii Itoophiyaa dhaquudhaan kanarratti amananii fudhatanii jiranii jechuudha. Gatii kanaaf jecha Itoophiyaan ulaa galaanaa isii itti akka deebitu deeggarsa barbaachisu akka godhan waadaa seenamee jira jechuudha. Kana raajiin jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa isiitti yoo deebite inumaayyuu karaa daddabarsaa nigdii idil addunyaa akka taatu akka filatamtu ka jedhu yaada akkasii kaa'aa jiranii jechuudha jeneraalonni kun. Oduu akkaan nama gammachiisudha. Kana jechuun maal agarsiisa? Hoggansi har'a aangoorra jiru hoggansa jabaa, hoggansa murataa ta'uu agarsiisa jechuudha. Yoo hoggansi kee murataa qabaate mataa yoo tole bar dubbiin tole. Dubbiin Itoophiyaa mataa gattole. Mataa gattole yogguu jennu muummeen ministeeraa biyyattii gaafa guddina biyyaatiif dhama'e, gaafa bu'aa biyyaatiif dalage warra jalaa rakkoo dalagu yeroodhatu sirreessaa jechuudha. Kanaafi waan akkaan nama gammachiisu waliif qooda isiniin jechuu barbaanneeti oduun gammachiisan kana. Gama biraatiin Eeltiraan dhimma Itoophiyaan godhaa jirtu kanarratti rifaatu hedduu keessa galtee jirti. Siyaasa Afwerqii waan qabatee gadhiisu wallaalee har'a amma oduu sa'aatii kana nu qaqqabaa jirutti Poor Suudaanitti imalee jeneraal Abdul Fattah Alburaa wajjin marii godhaa akka jiru gabaafamaa jira. Olutaatus gadhutaaltus asabka Itoophiyaati. Maatii keenya ta'uun irraanfatina galatooma yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.